maqaan koo Karrasaa Solomon jedhama. Karrasaa isaa dhuftee? Ani Wallaggarraa dhufee jireenyaan garuu asuma keessa jira. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe siif? Iddoo kanatti haadha manaa kootu dhukkubsattee turte. Dhukkuba maalii dhukkubsatti? Cabgaarraatu dhukkubee. Hammamiif irra ture? Irra bubbuleera. Isa booddee paasteriin warri dhukkubsatoonni qottaannaani gaafa achi as baanu isheen dhukkuban qabdu biyyarraati haati ishee jechatti gaddaa jiru achi keessinaan jedhame. Akkasiin dhukkuba coggaarraa dhukkubsattu isin immoo maaliin barta? Dhukkubaa jette. Malli yaalaa waan jedhe qaba? Yaalaa waan jedhe qabu. Yaadumaan jettan isinis iddoo kana gaafa dhuftan garuu dhukkuba coggaarraa miti jedhan. Dhukkuba coggaarraa miti biyyarraati haati ishee akka isheen itti wal arganiif ishee yaadaa jiru. Achi geessinaa jedhan. Achi geessuudhaaf jecha gaafa sanaa paasteriin na yaadadha birriitu harka jira birrii 600 harka jira. Ani immoo bukkee warra birrii baay'een hin jiru. Xiqqootu jira ta'uu malee birrii 500 lakkaa'anii naa laatan. Birrii 500 lakkaa'anii naa laatanii birriin kunii birrii baay'ee si harkisanaa jedhan yookaan si sassaabaa. Isa booddeeti immoo kanaanitu gara biyya isaanii deemtanaa jedhan. Akkuma sana ta'eet biyya sana deemuudhaaf nan ka'e gara Shaambuu jechuudha. Isa booddee gaafa deemuudhaaf ka'u rakkinni karaa irratti xiqqoo na mudatee ture. Haa ta'uyyuu malee rakkina sana immoo Waaqayyo na moosisee hundumaa darbeetan akkuma Waaqayyo dubbate ta'eera. Inni Waaqayyo jedhee raawwatameera. Mana keessana eebbisuudhaan. Gaaffii lama si gaafadha. Eebbisaa fi erga birrii sana fudhattee galtee jijjiirama akkaawuntii kee irratti maal fakkaata? Birrii baay'eetu naa dhufe. Birrii baay'ee. Erga seen immoo gara mana warra isaanii dhattee dhukkubi garaacha sun yookaan dhukkubsachuun sana irraa dhaabateera? Dhukkubni sun irraa dhaabate yeroo sun. Amma immoo deebi'ee ani dhugaa bahu waan an xiqqoo tureef itti deebi'e. Isa booddee waan an dhugaan baaneef jedhee deebi'ee yaadeen dhugaa bahuun irra jira jedhee murteesse. Amma gaafa dhugaa bahuun fayyidettee amanta? Naan amanaa. Waaqayyoon galateeffannoo. Isa dhuftanii? Mandiirraan dhufe. Iddoo kanatti isinii kadhatamee Waaqayyo maal isiniif godhe? Waaqayyo waan gurguddaa naaf godhe. Ani baay'ee dhukkubsattuun ture. Lafin hin naqin hin jiru mana qorichaas. Maal dhukkubsattuu? Sammuu keessatu na dhukkuba ture. Sammuu kana keessaa gaafiin kara funyaan kootii dhufee dhiigaa. Gaafiin qoonqoo keessaan mala. Kana gaafa itti ka'u immoo mataa kee ana guba. Ija kana keessa adda kana keessa na gubaa gaafa gubee na nyaatee jiru as giyaan dhufee immoo mala. Kanatti Waaqayyo gooftaan maccaa na hiikeera galanni isaaf haa ta'u. Funyaan kun nan dhaga'u duudhaadha sammuun koo kun. Inni duuduyyoo malee yoo dhaga'u dhiisu malee Waaqayyo dhibee gurguddaatti na hiikeera. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo baay'ee kadhachaan ture Waaqayyoon. Ijoollee 5 qaba. Hundi isaanii xixinnoodha bara mataan kun na qabe 83 na qabe bara 83 yaa Waaqayyoon jedhaan ani ijoolleen koo ganda namaa dhaqxee buna dhuguu hin beektu qursii namaa fudhachuu hin beektu jedhaan ijoollee koo irraa nan ajjeesin amma isheen hamaaf tolaa battuutti deemu Waaqayyoon kadhachaan ture Waaqayyo dhugaa naa godhe hamma irraatti na jiraachisee fuula saba isaa fuula sana dhaabuu isaati Waaqayyoon hin galate. Gara kana turtanii yeroo dhuftan turtanii erga dhuftanii isinii kadhatame. Ani 10 irraan dhufuu jalqabee eddasiitii mataan kun nan dhukkubne durii torban keetti yookiin ji'a keetti 6 baala deddeebi'ee garuu iddiin gaafa dhufeeti guyyaa tokko nan dhukkubne. Gaafa dhuftanis itti kadhachuu. Gaafa dhufeeti kadhachiifadhee guyyaa tokko nan dhukkubne. Likkinni kaan dura argamu hin argamu. Hin jiru. Nama gidduu taa'uu hin danda'u fooliidhaaf. Waaqayyo garuu itti gaafa sanaa kaasee narraa qoteera galanni. Harka keenya walitti buusnee Waaqayyo.
Eessaa dhuftan? Dhufee yeroo ammas hin jiraatu. Iddoo kanatti isinii kadhatanii Waaqayyo maal isinii godhe? Iddoo kanatti naa kadhatanii gara ji'a lamaan tokkoon ta'a. As dhufeeni paasteeriin namoota kadhatanii fi kadhachuu jennaan dhufee namoota wajjin dabalee ati hin beektu dhibee bifa ja'atu si keessa jira naan jedhan. Isin immoo maal dhukkubsatu turtan yeroos? Ani kan hin beeku giffeetiidhaaf ilaalishee kenna dhukkuba garaa keessa si kadhatanii si goosta. Akkas jedhanii kadhatanii kanaan dura bara 2000 meeqa qoricha wayii liqimsaa turtee naan jedhanii yeroo sanaaf yaadachuu hin dandeenye galee yaadadhe. Qoricha liqimsaa turtan? Qoricha liqimsaa ture sana. Sababa kanarraan kan ka'eetu dhukkubsatte naan jedhanii naa kadhatanii nan galee naannoo ji'a lamaan ture gaatu churchii kana deebi'ee immoo dhufanii torbanarraa mucaa koo tokko dhukkubsatee jennaanin sababuma godhadheen isa fidee dhufee amma dhufees dhugaan baanee xinnoo ishee kaleen koo natti dhadhaga'amutti kan yeroon dhufee iddoo sana taa'u garmalee na guba garmalee kana koo keessa na nyaataa mucaa sanas kadhachiisuufiidhaaf hin fidee dhufe namuma guddaadha mucaan kun hojii qaba. Amma isa fideen dhufee innis waaqayyoo fagilatu fayyina fudhatee galee anis gaafa sanaa nan ka'ee naa kadhatanii gaafa inni na gubu inni kana koo keessa deemee na gubu hidda koo na nyaatu yeroon akkas darajaa akkasirratti miila koo ol fudhadhu miila koo na hidhaan. Yeroo masana isin irraa dhaabatu? Yeroo masana irraa dhaabatu. Mucichi maal dhukkubsata ture? Mucichi kilootii wayitu dhukkubsatee jennaan opereeshinii ta'e ijoon lafa kadhataa sun axxaaddate jennaan opereeshinii ta'ee amma gaa hojjetaadha sababa ta'eef hin kottuu waldaa achi dhandhaati sii kadhatuuti paasterii hin fayyitaan jedha mucichis fayyee hojii isaatti kaleessa deebi'e. Isiniif fayyitaniitu? Yaanis fayyeera waaqayyoon naaf galateeffadha. Waaqayyoon galateeffannaa. Thank you. Eessaa dhuftee? Asuma. Iddoo kanatti sii kadhatamee waaqa maal sii godhe? Waaqayyo waan guddaa naa godhanii gara waggaa namni baay'een saayinasiidhaan dhukkubsadha. Isa booddee erga mucaa kana deemseenis akkasuma taate isa booda yeroo natti ka'u baay'ee mataan na dhukkuba akka nama doodiraantiin dibadhu achumarraan baay'een cannaqama turettiin maaliif akka fooliin natti dhufnaan akkuma sanaan na qaba ganama hundumaa daqiiqaa 5 namniti baay'ee na haxxifachiisa isa booda na funuunaru yeroo akkas na godhu sana mana hospitaala dhannaanis waan tokko sii gochuu hin dandeenyu intini mata yeedhan ofuma eegeedhan hankaan koomitti seen immoo hinaffana halkan hin ciisu cuuphaa waan ta'eef afuudhaan fudhattu yeroo fudhachuu dadhabdu armanoo asin dhufee ji'a tokkoof torbaniin ta'a guyyaa jalqabaa kanan as dhufe namaa wajjin lafu yeroo biyyuma kan argan dhufe iddoo biraan jiraadhan ture bishooftu waldaan beekuun namni na fidee dhufe as achumarraan naa kadhatan isaanii erga qanii sana ashitoonaa dibanii erga qanii sanaatiin itti deebi'een beeku waaqayyoon naa galateeffadha. Haxxiffadhee illee beeku san ganama cannaqamu kan kootuun ta'in sanatti fadhu halkan yeroo ga'u kan seeyyaadha waan cufa waan ta'eef nan ta'a bakka. Kan biraan immoo wanta waaqayyoon godhachin taa'eera silkii 16 waamaa jedhan. Silkii 16 maanni silkiin 16 kun jedhan ani duraan fadheen waan tokko waa'ee 16 innaan silkii gaafa yaadadhu kan obboleessa kootiiti. Eegaaniin jira siin dawwala naan jedhee kan obboleessa kootiitiin jedheen achumarraan eessa jiraatannaan Ameerikaa jiraataan jedheen baay'ee haalan irra jiru wajjin baay'een eegaanin ture isa booda hamman barbaadame maal siif godhu jedhan inni qabaatee miti saba waaqayyoonnis reefuudha kan deemu garuu amantii tokkoon qaba waaqayyo sinna gaafate taanaan birii xinnoo sin gaafadhu isaaniinis bishooftuutti na tajaajiltanii sotan na yaadan waan xinnoo nama gaafatu hin jaallatan amma waaqayyoon na gaafate mitiin jedhe waaqayyoon na gaafate waan xinnoo sin gaafadhu yaa waaqa waraqata irratti ree wanta miliyoonuma 10 kadhadha sa jalqabaatiif jedha wanti naa dhuguma
yeroo hunda bakka ila jalqaba naa kennitu taanaan kana naa kennitu isa kan biraa itti fufeensi gaafadhaan jedhaan yerumanduma maaliif waaqayyoo erga na gaafate waan xinnoo nan gaafatu waan xinnoos naan kenna inni qabu miliyoona 10 miti ofiiyyuu hin qabu ani ammaaf isa na gaafate taanaan miliyoona 10 hin barbaadaan jedheen hundi sabiin gorfeeroo sana siifata wadan ammaaf yeroo baatu waa xinnoo argatta inni guddaan gaafa sadi funna ineedha asuma gaafan ba'u naa dawwala manatti gaafan gedhuman silkii kee dideen obboleessi kee siistariin Adaamaatti dawwalte waasii ergeera dhaqee fudhee sababa waaqayyo mana kiraayii kootti nan kaffaladhee dhugaa ani haaf jechaan qabu maqaan isaa eebbifamu isa guddaa immoo eegaan jira isinis itti naafuuf akka dhaabbattan jechuudha. Maqaan koo Daraartuu jedhama. Daraartuu iddoo kanatti waaqayyo maal siif godhe? Iddoo kanatti waaqayyo waan naa godheef lamaan irraa furtuun dhufe baay'ee dhagna koo na horsiisa ture. Achumaan hospitaala deemetanii paangaasiidhaa kanaafidhaas akkasilaan jedhanii natti hima. Achumaan yeroo sicha qorichicha dibadhee homaayyuu naan goone naan fooyyessanii suniin booddee naannoo ji'a ja'a baay'ee na horsiisa na rakkisaa ture. Kanaan booddee lamaan irraa sitti naa kadhatanii fi argisiitti inni na horsiisu somaa na godhus fayyada. Galateeffannuu fi ሰውነትን በጣም ያሳክከኝ ነበር ሐኪም ቤት ሲሄድ ፈንገስ ነው አሉኝ እዛ መድኃኒት ሰጡኝ መድኃኒቱንም ተጠቀምኩ ምንም አልተሻለኝም እዚህ ቦታ ላይ መጣው ፓስተር ጸልይልኝ ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ማሳከክ ብሎ ነገር የለም ጌታ ይሄንን አድርጎልኛል አመስግኑልኝ ትላለች immoo antuunni baay'ee mana keenya rakkisaa ture baay'ee nu jeeqaa ture kanarra bishaan mana sun keessa raccaanee maqaa Yesuusiin dhiiga Yesuus kun lafa fuudhee geessu raca'e arfaan isaa takka afur ta'e maan qoricha sin keenyaa fi homaa sin goone dhumeetiin bule waaqayyoon ሁለተኛ ደግሞ አይጥ በጣም ያስቸግረን ነበር ቤት ውስጥ እዚህ የተጸለየበት ውሃ ነበር ይሄ ውሃ የክርስቶስ ደም ነው ብለን ቤት ውስጥ ረጨን የሚያስቸግረን ሁሉ ጠላቶቻችን ሞቶ አደሩ ለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና ትላል መጋንቴ ጋዲሴ ዋቀ ማልሲ ወደዶ ሆነ waaqayyo galanna ta'u አሜን mucaa kana iddoo guyyaa dhalatee bayyuu bultii 13tti galee mana kiimirra iddoo guyyaa dhalateeti kakkumaan galee gaafa galeesi mana kiimitti deebisu jedhee waaqayyo maaf waadaa galeera. Inna qaama isaatti darbee gaafa asiin irraa badu mataatti ol deebi'a gaafa mataa irraa badu immoo miilatti gad deebi'a. Irruma deemee na rakkisaani. Torbeela. Akkam godhu madeessa. Itti ba'a. Annasaatti ba'a jechuudha. Annasaatti ba'a karaa tokko fayyee gurraacha immoo karaa tokko matastas jeetti ba'a. Mataa irra bannaan arrabatti illee deebi'eera. Qaamni isaa tokko iddoo fayyaasaa jiru. Kanaafi torbee lamaan kana bakka waaqayyo ormoota gidduutti akka kanaatti na qortanii je'een bakka aareen ganama barii ka'een harran jedhe nanaqa torbee harraa garuu galateeffannaa faana torbee lamaan kana. Murteeffattee murtee. Eeyyee. Har'a kadhachiisuu fi naqa torbee har'aa immoo galateeffannaa faana mucaafuu mana kiimii geessitee tanaan jedhan warri jibbii waaqayyoon hin qabanii. Geessee dhufee hin jedhe gaafa na tufe. Qorichi laatameeraaf hin jedhe. Qorichi laatameeraaf hin jedhe. Qorichi akkamiitu laatamee fennaan illiqimsiista galgala naan jedhanii hin jedhe akka guyyaan irratti hin ilaalleef. Galgala hangasiidha jedhanii asiiti bishaanitti makeenii annasaa hiqee kun waaqayyoof hagalatti torbee lamaan kanaa jechuudha. Iddoo torbee lamaan kanaati annasaa irratti waan tokko bahee hin beeku. ይህንን የምትመለከቱት ልጅ በጣም ሰውነቱ ላይ ቦታ እየለዋወጠ አንዴ ሰውነቱ አንዴ አናቱ አንዴ እግሩ ላይ ምላሱ ላይ እንኳን ሳይቀር ቦታ እየለዋወጠ ያስቸግረኛል ለጌታ ግን እንዲህ ብየው ነበር ይሄንን ልጅ ከዛሬ በኋላ ወደ ሐኪም ቤት ይያው አልሄድም አንተኔ ሰጠኝ በቃል ክዳን ነው የመጣ ብዬ ተናግሬው እንደውም ተናድጄ የዛሬ 2 ሳምንት ይዤ መጣው ዛሬ ሊያጸልይ ሄዳለሁ በሚቀጥለው ሳምንት ለምስጋና ሄዳለሁ ብዬ መጣው እንደመጣው ተጸልየለት ይሄው በሁለተኛ ሳምንት ለምስጋና ቆሜ ያለው ከዛ ቀን ጀምሮ ምንም አይነት በሽታ የለም ለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና እሺ ለማፋሞ ከንከሰ ሆናን ነው ባረኩማ ለማፊ ቶርባ ማታኮቱ ባየ ነው ሲሰጡ
bakka na hosisee dadhabee guyyaatti iyyuu namni ija isumarrayyuu darbee irraas na mure mataasaarraas muree akka ittiin deebus hin qabu yoon gadi qabee haademooyyuu tajaajilaan jira waan ta'eef na adabu isaan booda as dhufeeni kadhachiifadhe baaziliinii wayii irratti galeetti miicadhe waaqayyoof haa galatu kunoo mataan koyyuu wallaa qabate. 2007 አካባቢ ጸጉሬ በጣም ያሳክከኝ ነበር እንደውም በጣም ይበላኛል ዛሬ አጥቤ ቀን በቀን አጥቤ ራሱ ያስቸግረኛልና እንደውም እስከ መቆረጥ ድረስ ደርሻለሁ እዚህ መጣ የተጸለየበት ባዝሊን ነበር እሱን ተቀባው ከዛ ቀን ጀምሮ እንደምታዩ ጸጉሬ ሁሉ ጨምሯል ውበቱ ጨምሯል ርዝመቱ ጨምሯል ለዚህ ከፍ ያለ ይችላል እሺ ዘነበች አስትማልቱ ሲታይ አንቺ ሀላፊን ተፈካተ እንት ባየም በክሳት አስትናን ከደች ሲል አባጥኩት ለማባጄ ተፈከተ ከተኒ ፕሮሰስ በኮጂ ተስማነት ሳልከን ይርባን ቀም ባየም በክሳት እቺ ጋፈስና ከደተኒ ኤገሲቲ በቃል እንትጅ እንመም በደ አይጥ በጣም ያስቸግረኛል የዛሬ ሳምንት ነው የዛሬ 15 ቀን አካባቢ እዚህ የዛሬ ወር አካባቢ እዚህ ሲጸልይ ነበር እኔም ከነዛ ሰዎች አንደኛው ነበርኩኝ ከዛ ቀን ጀምሮ አይጥ መባል አላየንም ጠፍቷል ለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና Magari. Dua kali tu sih tahu. Itu nanti uang budak tu nak tahu. Kalau sana sudah rasa kat sana rasa ni dia mesti pergi berwada. Ada kau ini kuba tu re. Osma durani kuba kalau cakap cairu osma sanjani. Alkan soal pada tu nano satu orang tiga nak bayar itu. Hansari dah kan aku kalau cakap cairu. Baay'ee dhufee ciisuun danda'anii hin gubaa hin nyaata na keessa deema jedhuun hin nyaata hin gubaa taa'uun danda'anii ciisuun danda'anii baay'een anis nan cinqamee isaanis hin cinqamanii sa'aatii warraa halkan keessa sanaan booda osuma akkasitti taa'ee faana cinqamaa jiru bishaan kadhataa mana jira tureyyuu isa yaadadhee bishaanicha ka'ee fudhee kenneefi in fayyitaa bishaan qorichadha amanii dhugee jedhan kenneefi ishii jedhanii qoricha naaf godhi jedhanii isaanis haati sana bishaan sana dhuganii waan sana ajaa'ibu daqiiqaa tokkotti illee hin turre bishaan sana dhuganii saatuma sana inni dhukkubu hundumtiyyuu saatuma sana jechuudha gabirraa jedhee saatuma sana osuma dhukkubaa jiru saatuma sana bishaan sana dhuganii yeroodhuma sana fayyanii achumaan rafanii wallaalan nan fayyallee umaallee osoo hin jedhin achumaan rafanii achumaan turee naannoo isaa 8 yoo ta'u dammaskee akkamittan fayyee naan jedhan akkamittan fayyee akkamitti na dhiisee nan tuttuqiimee yoo socho'e natti kaa inni na gubuu naan jedhan lakki amma humti sinirran jiru laannee garagalin jedhanii asirra jalanicha garagalanii humti irran jiru fayyanii waaqayyoon galateeffadhaafi እዚህ ቦታ ላይ የተደረገልኝ ነገር ቢኖር እናቴ በካንሰር ህመም በጣም ትሰቃያለች ለልጅ መተኛት አትችልም በጣም ያቃጥላታል እኛ ተጨንቀን ነበርና እዚህ ደግሞ የተጸለየበት ውሃ ነበረ ውሃውን በጠጣች ጊዜ እናቴ ምንም ሳትናገር ተሻለኝም ሳትል ጸጥ ብላ በዛው ተኛች እኩለ ሌሊት ላይ ሲጠይቃት እንዴት ሆኜ ነው ያንኩት እንዴት ሆኜ ነው እንደዚህ የሆንኩት ብላ ነገረችኝ ከዛ ቀን ጀምሮ በሽታ የሚባል ነገር ተነቅሎ ሄዶላታል ለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና Waaqayyo sana gargaaree dhukkuba raana fayyise galanni isaaf haa ta'u. Gadda yeroo eebbaa ganama isaa asitti ganama gaafa hirribaa ka'u as peenii isaa tureera dhukkubaa ture ergasii gaafan ka'ee booddee immoo as dhufnee kadhannee yookaan eebbifamnee kaanee yeroo boonu qorumsa seexanaa jechuudha na dhukkubotti ga'e mormuuf akkasitti hafeetidha sirreessuu nadhabe
achi booddee biiroo keessa osoo taa'ee bu'aa jiru bakka dhukkubni isaa baay'inatti cimeenaan bantiin na argina kadhate. Achi booddee paastariin na waamanii paastariinis na kadhatanii achi booddee achii ka'es paastariin gaafa na kadhatanii boofa jiraadhan boofaa wayii argaadhanii garuu seedhaan yeroo hundaa mo'amaa waan ta'eef tuqee biraa deebi'a. Na kadhatanii booddee gadi na dhukkubee xinnoo na dhukkubee boromtuu isaa faazariin baay'ee cinqamee waan tureef Finfinnee na fudhatee dhaqe. Finfinnee isteediyeemii yuunivarsaal iddoo jedhamu na geesse yeroo ilaalan raajii yookaan eksiree ka'inaan jedhan. Eksiree yeroo ka'u lafee akarkaarii asii naannoo kanaa kaasee amma iddoo kanatti kan jiru naannoo akarkaarii afurii eksreetti mul'achuu dide waan ta'eef kun baay'ee cimaadha. Naannoo saaris raa'ii biyya hospitaala jedhamu dhaqiitti achitti ilaalamii waan jedhan. Egaa dooktaroonni yeroo baay'ee birriidhaaf waan ta'eef yeroo baay'ee dheeressu waan salphaa jechuudha. Booddee achi dhaqnees gaafa maashinii wayii keessa fayyaa mataa dhaqanii ganameetidha. Sila kan guyyaa lamatti guyyaa sadiitti attamamee bahu guyyaa tokkotti waaqayyo gaafa na gargaaru na bahe. Achi booddee waraqata sana yookaan immoo sapiriinti ta'ee ba'e sana gara dooktarichaa gaafa geessinu asiis naa kadhatamee ture. Gaafa laalu kunoo an akka sodaadhe miti fayyaadha jedhee waan tokkoon qabu jedhe. Galanni waaqayyo haa ta'u. Kunoo mana sochoosaa masareetti. Gara biraa waan dubbachuu barbaadu yeroo baay'ee waaqayyo yeroo qilleensatti dabarsee nama amma akka aadaa akka biyya keenyaatti qotee bulaan tokko gaafa midhaan haamee ka'u midhaan isaa qilleensatti laata. Yeroo qilleensatti laatu kan isa fayyadne galabaan isaa akka biraa hafuuf kan fayyadu immoo akka gaddeebi'uuf. Waaqayyo gaafa dabarsee qilleensatti nu kennu jechuudha. Kan nu barbaachisu irraa beeka waan ta'eef waan nu keessa jiru nu keessa mineraali guddaan waan jiru isa nu keessa jiru baasuudhaaf kan nu barbaachisne nu bira hambisa. Galanni isaa haa ta'u. Hunduma keessaa waaqayyo qabaachuu keenyatti waaqayyoof galannaa ta'u. Paasterii kan immoo baay'een isa jaaladha waaqayyo dachaa isaanaa eebbisu. Hafuura isaa ayyaana isaa abidda isaa isaan irratti haa bobeessu. Furtii baay'een argadhani waldaa kana keessa dhufee moo'icha guddaa fudhee ba'eera. Waan guddaa naa kadhatanii kunaantiin kollina dhukkubee baasii kisaaraa tokko gateedhanii kuna waggaa lammaffaa qabadhee fayyaa kooti. Hospitaaluma guddaa waaqayyo isaan keessaan na gargaara waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbuus hamba'i jedhanii amaanni ta'ee waggaa amma kana jiraadhee ammas bahee gizeen kadhuun jedha natti dhaga'amaa garuu waaqayyo diinota keenyaa in kasaasa. Barabaraan ammallee haa kasaaran. Yesuus gooftaadha dijimtii afurri kun jedhanii yeroo baay'ee natti dudubbatu deebisanii kana koona qurxumaa turee kana koona nyaata ciiseen bullee hin dhukkuba halkan cannaqamaa bulte gizeedhan anumadha Yesuus milikkitaan na bira kottu jedhee ogguma akkasii dhugunoo afurri waaqayyoo akkana na ergedhanii dhufanii waaqayyoo isaan haa eebbisu. Halkan rafee bulee inni na qoroxxobsu hin jiru. እግዚአብሔር ግን ብዙ ነገር አድርጎልኛል። እዚህ ቤት ከብዙ ነገር እግዚአብሔር አወጣኝ። ሰው ነኝ የሚታዩ አይደለም። ብዙ መከራ ደርሶብኝ እግዚአብሔር ደግሞ ክሶኛል። በግንቦት 28 እዚህ መጥቼ ነበረ። ፓስተር አልነበሩኝም። የሆነ አገልጋይ ነበር ያገለገለ። ሶስት ምስክር ነው የሚመሰክረው እዚህ ቤት ይሆንልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ አሳልፎ እግዚአብሔር የኔን ነገር አሳልፎ ያልሰጠው ብዙ ነገር አልቆም እዚህ ደርሻለሁ እና ብር ይዣለሁ። ስራ መስራት አልችልም። ሰው ብር አጥቶ ይቸገራል። ብር ይዤ ስራ መስራት አልችልም። ቡኬን ይዤ መጣሁ። ፓስተር ካለ የእሳቸው ጸጋ ብዙ ጊዜ ተጠቅሜበታለሁ። ቡኬን ይዤ መጣሁና እንዲጸልዩልኝ ፓስተርን የሉም
ቀይ አገልጋይ ነበር የጋበዙት። እዛ ጋር ቁጭ አልኩኝ። ተነስ እስቲ ያለ ግራ ኩላሊትን ያማሃል ጠጠር ነው አለኝ። እውነት ነው ያመኛል። ሕክምና አልሄድም እግዚአብሔር ማለት ነው እና እሱን እንዳንኩኝ ከዛም በኋላ ያንን ብር መኪና ነበር የመኪናን ሽጬ ምን ላድርግ እያልኩኝ ያሰብኩኝ እየተቸገርኩኝ እያለ በ15 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር የማደርግልኝ ነገር አለ አለ። ግንቦት 28 ነው የመጣሁት። ሰኔ 11 ደግሞ እግዚአብሔር ቀንቶኝ መሬት ገዛው ነው በዛ ብር ማለት ነው። መሬት ገዛውኝ ዶክመንቱንም ይዤ መጥቻለሁ። ፊት ለፊት ትራንስፎርመር አለ ትልቅ ማለዳ እዚህ ወደ ገፈርሳ የምታውቁት ከሆነ ማለት ነው። ስሜ ግን ሳልናገር ጫላ ለገሰና ቱሉ ለገሰ ነው የሚሉኝ ሰው የሚጠራኝ። እሱንም ልንገራችሁ ብዬ ነው ለሰው ምስክር እንዲሆን ወረቀቱንም ይዤ መጥቻለሁ። ይሄ 240 ሺህ ብር ነው የገዛሁኝ። አጥር ምናምን አሳጥራለሁ ወደ 20 ሺህ ብር ምናምን አጥቼ እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል። አንድ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ በህይወት እያሉ አባቴ መሬት ይሰጡኛል። የካቲት 15 6ኛ ወር 2006 ዓመተ ምህረት 50 በ80 የሆነ መሬት ሁለት ማሳ አለ። ከሁለት ማሳ ውስጥ አንድ አባቴ ይሰጠኛል። ያመሬም ማለት ነው። በህይወት ያለ ሽማግሌ አውጥቶ ያመሬ ሲሰጠኝ አባቴ ከሞተ በኋላ በሳልስቱ ነው የጀመሩኝ ወንድሞቼ። እኔ ነኝ በቤት ውስጥ አማኝ ብቻ እና ያመሬት መልስ ብሎኝ በሽምግልና ነው ተሰጠኝ። ተፈርሞ እንጀራ እናቴ አባቴ ወንድሞቼም የፈረሙ ወረቀት አለ። ያንን ሁሉ ያለ ጭቅጭቅ አነሱብኝ። በቃ ያሉን ነገር አባቴም ሲታመም እኔ ላይ ጣሉና እሱ መሬት ወሰደ። እሱ ያሳከም ብሎ አባቴን ያሳከም አባቴን ከቀበርኩ በኋላ ነገር አነሱብኝ። ሽማግሌዎቹም ደግሞ ቁጭ ብሎ ድጋሚ ያመሬት ቆሜን አንሰጥም በህይወት ያለ መሬት ሰጥቶታል እኛ አንሰጥም ብሎ ሽማግሌው እንትን ይላሉ። አሻፈረኝና በቃ ጭቅጭቁ ስንገባና ተውኩት። እዚህ ይሄ ወረቀት ይዤ መጣሁ። እዚህ ቤት ወረቀትና አፈርን ይዤ መጣሁ። ፓስተር ጸለውልኝ። የዛን ጊዜ ገና መምጣት 2008 ውስጥ ይመስለኛል። ወረቀቱን ነኩና ጸለውልኝ። ከዛም በኋላም ድጋሚ 2009 ባለቤቴ መጣ። እዚህ ፓስተርን ነግራ ታስጠልያለች። ስታስጠልኝ ዱብኛትኒ ጀዲኒ ለፍተን ሳቲ ደርበን ከነሙፊ ጀላን ከነሙፊ ጀዲኒ ጀደት ይነግራቸው ፓስተር ማለት ለባለቤቴ ያንን ቦታ አሁን ግብር ከፍዬበት የራሴን ድርሻ ሳይቆረስብኝ ግብር ከፍዬበት ለፍርድ ቤት ተስማምተን የፍርድ ቤት ወረቀት ማለት መሬቱን ስጃል የፍርድ ቤት ወረቀት ነው። 12 ሰዎች ነን። እኔ ድርሻ የተሰጠኝ ስጦታ ይወሰድ እነሱ ድርሻቸውን ተከፋፈሉ። ግብርም የከፈልኩበት ነው ራሴ ስልክ ከፍዬበት ጌታና መስጊድ